dhaloonni qubee ba'aa fi dararama qonnaan bulaa Oromoo irratti gama hundaan fe'amee jiruuf mootummaa abbaa irree kanarratti qabsaa'uun furmaata waaraa fiduuf hojjechuu qaba. Dararamni yeroo ammaa qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoota keenya irratti mootummaa abbaa irree bilxiginnaan karaa hundaan deemaa jiru kan boqonnaa namaaf kennu miti. Golee Oromiyaa hedduutti maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jedhuu fi ilma keetu bosona jira jedhuun gama mootummaa Itoophiyaatiin uummanni Oromoo keessumaa waggootan 5 darbaniif haala ulfaataa keessa jira. Nagaa hin daganne. Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork kun qophii keenya keessoo Oromiyaa torbaniin qophaa'ee isiniif dhiyaatudha. Qophii keenya keessoo Oromiyaa torban kanaatiin hanqina xaa'oo mudatee fi wabii qonnaan bulaa Oromoo gara fuulduraa irratti waan qindeeffanne qabna. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'a. Bara dhufaa darbaa mootummaa Itoophiyaa ilmaan Oromoo irratti duulama qaballeessii geggeessuun jumlaan ajjeesaa hidhaa fi qabeenya barbadeessaa tureera. Ammas sanumatti jira. Itti dabaluudhaanis uummanni kun beelaan jiilee harka akka kennatuuf galteen qonnaa silaa osoo mootummaan uummataaf yaadu jiraate gama mootummaatiin dhiyaatu uummata kanaa akka sirnaan hin qaqqabne godhamaa jira. Kun bulee qonnaan bulaa qofa osoo hin taane guutuu biyyattiillee miidhaa qaqqabsiisuuf adeemaa jira. Akka qorannoo fi qo'annoon tokko tokko ibsutti guddina dinagdee biyyattii kana keessatti 85% ol kan gahee olaanaa qabu qonnaan bulaa ture. Keessumaa ammoo qonnaan bulaan Oromoo addatti Oromoof waa maradha. Imalli qabsoo bilisummaa Oromoo harki guddaan gatiittii qonnaan bulaa irra jirti. Uumaa gaditti abdiin jiruu keenyaa qonnaan bulaadha. Dirreen qonnaan bulaa madda galiiti. Dirree qo'annoo fi qorannooti. Dhugaa uummataa dhoksaa aangoo fi dheereffachuun eessayyuu nama hin geessu. Xaa'oo uummata bal'aa dhorkachuunis aangoo mootummaa bilxiginnaa waan dheeressu osoo hin taane inumaayyuu haada ofitti hidhee ture akkaan ofitti jabeessuun turtii isaa gabaabsuuf waan wixxifataa jiru fakkaata. Kanaaf dhaloonni kun keessattuu inni magaalaa guddoos yoo ta'e inni magaalaa xiqqoo keessa jiraatu kamuu akka beekumsaa fi dandeettii isaatti dammaqee ijaaramee humnoomuun ba'aa qonnaan bulaan Oromoo baachaa jiru kana irraa buusuun akka inni boqonnaa argatuuf qaama gidirsaa jiru mootummaa abbaa irree kana kuffisuun falma gaggeessuu qaba kan jedhan yaada rogeessota siyaasaa hedduuti. Itti dabaluudhaanis rakkoo uummata Oromoo amma isa mudate kana kallattii fi al kallattiin qooddachuun qaama furmaataa ta'uu qabas kanneen jedhan hedduudha. Waa'ee xaa'oo ilaalchisee uummata keenyaaf ni iyyinaa jechuun Koongireesiin Federaalawaa Oromoo dhimma xaa'oo dhabuun rakkachaa jiraachuu qotee bulaa irratti ibsa adoolessaa 12 bara 2023 baasee ture. Hanqina bulchiisaa mootummaalee Itoophiyaa darbaa fi dabarsaa walharkaa fuudhaa turan keessatti kan hubatamee jiru waan haaraa uumuu dadhabuu qofa otoo hin taane kan uumametti fayyadamuu dadhabuu akka ta'e dubbii fardiiti. Kanneen keessaa xaa'oo oomishtummaa lafaa guddisu oomishuu dadhabuu qofa osoo hin taane kan biyyoonni biraa oomishanii gabaa addunyaatiif dhiyeessan bitanii fayyadamuu dadhabuudha jedha ibsi KFO'n baase kun. Jeequmsi siyaasaa biyya keenya keessatti baay'ee ol guddachuu isaarraa kan ka'e hanqinni baajataa akka mudataa tures beekamaadha. Hanqina kana guuttachuuf biyyootaa fi dhaabbilee alaa irraa deeggarsa akka hin arganne ammoo hariiroo mootummaan Itoophiyaa qaamolee kunneen wajjin qabu haala gaddisiisaa ta'een rakkoo keessa galeera. Akka odeeffannoo argachuun danda'ametti xaa'oo biyya keessa galte illee malaammaltoonni sirna mootummaa abbaa irree kanaa harka waan galeef itti fayyadamtoonni argachuu hin dandeenye. Kan argatan illee baasii guddaa baasanii akka bitan hubatameera jedha ibsi KFO'n baase kun. Ibsi kun itti dabaluun gabaasa aangawoota mootummaalee sadarkaa lamaa irra jiraniin dhiyaate irraa sadarkaa hubatamutti xaa'oo biyya keessa gala jedhamee karoorfame keessaa walakkaan illee biyya keessa hin galle. Yeroon isaa ammoo sokkaa jira. Dhugaadhuma dubbachuuf waan haaraa uumuu utuu hin taane kan uumametti sirriitti fayyadamuu dadhabuu agarsiiseera jedha ibsi kun. Lafti qonnaan bulaa keenya xaa'oo waan bareef isaan ala oomisha baasuu akka hin dandeenye ogeeyyiin toora kanaa ni addeessu. Oomishi midhaan nyaataa yoo xiqqaate beelli uummattoota magaalaa fi baadiyyaa osoo hin jedhin mudachuu danda'a. Profeesar Mararaa Guddinaa
akka jedhanitti immoo namni waan nyaatu dhabe aangawoota mootummaa nyaachuu danda'a. Gama biraatiin ammoo uummanni beela'ee maaliif waa'ee nageenyaa, diimokiraasii fi misoomaa yookaan badhaadhinaa yaaduu dide jedhamee gonkumaa hin komatamuu jedha ibsichi. Itoophiyaa keessa walitti bu'iinsii fi waraanni jira. Meeshaalee waraanaallee bitamaa jiru. Akka hubannoo miseensota Koongireensii Federaalaa Oromootti walitti bu'iinsaa fi waraana biyya keenya keessatti geggeeffamaa jiru marii nageenyaa geggeessuu fi diimokiraasii gabbisuun hiikuun ni danda'ama. Dubbiin xaa'oo garuu yeroon darbee rakkoo akka laayyootti keessaa ba'uu hin dandeenye fidee dhufa. Kanaaf waa'ee xaa'oo ilaalchisee uummata keenyaaf ni iyyina. Furmaanni isaas bittaa meeshaalee waraanaa dabalatee baasii yeroo fudhachuu danda'u irraa taruu biyyootaa fi dhaabbilee biyyoota alaa deeggarsa gaafachuu dabalatee xaa'oo biyya keessa galee jiru ammoo sirnaan tamsaasuuf hojiin walirraa hin cinne akka raawwatamu cimsinee hubachiifna. Uummattoonni Itoophiyaa beelaan dhumuu hin qaban kan jedhu dhaamsa Koongireensii Federaalaa Oromooti jedhee ibsa adoolessa 12 bara 2023 baaseen addeessee ture. Har'a abbaan nu nyaachisu kun qotee bulaan Oromoo rakkoo ulfaataa keessa jira. Nagaan qe'ee isaarraas fagaateera. Halkan yoo bule kan guyyaatu isaaf yaaddoodha. Guyyaa yoo oole ammoo halkantu isaaf yaaddoodha. Faxxoorratti cobxoo akkuma jedhan qotee bulaan keenya xaa'oos dhabee rakkoottis jira. Ooyiruun kaleessa dirqiin xaa'oo barsiisan har'a sanyii duwwaa facaasanii ol hin deebiftu. Dhiyeessiin xaa'oos ta'e sanyii filatamaa jira jedhamus karaa harka kaadiree mootummaan raabsamuun warreen sirnichaa qofa deeggaran qofaaf malee qonnaan bulaa keenya dhimma siyaasaa keessa hin jirreef illee hin hiramu. Yoo hiruu barbaadanis caasaa mootummaan bilxiginnaa diriirfateen gatii xaa'oo mootummichi baaseen dachaa 4 yookaan 5 ol baasee akka bitatu taasifamaa jira. Iddoo tokko tokkotti ammoo kaadiroonnii fi kaabinoonni bilxiginnaa aanaa fi godina irra jiran daldaltoota dhuunfaa wajjin qindoomuun xaa'oo baasanii gurgurachaa jiru. Akka fakkeenyaatti kaasuuf gaazexaan Riippoorter jedhamu akka gabaasetti xaa'oo kumtaalli tokko gatii sirrii irratti dachaa 3 dabalamee qarshii 15,000 baasanii daldaltoota irraa bitaa jiraachuu qonnaan bultoonni himaniiru jechuun gabaasee ture. Gatiin xaa'oo kun sababa gatii dhaabbataa malee harka daldaltootaan gurguramuuf bakkaa bakkatti adda addummaa akka qabus hubatameera. Naannoo Tigraayitti haga 15,000, naannoo Oromiyaatti ammoo 7,000 haga 10,000, naannoo Amaaraatti 4,000 haga 5,000tti gurguramaa jira jedhu jiraattonni. Akkasumas naannoo Affaar keessatti gatiin xaa'oo akka malee dabalee akka jiruu fi karaa mootummaatiin dhiyaataa akka hin jirrellee ni himama. Naannoo Oromiyaatti xaa'oon kiiloogiraamni 100 haga qarshii 3,800 ta'uun kan dhiyaatu ta'ullee sunuu qaalii ta'ee bakka jirutti daldaltoonni gidduu seenanii gatii kana caalaa itti hammeessuun akka isaan yaaddesse qonnaan bultoonni himaniiru jechuun barruun biyya keessaa kun gabaaseera. Nama baay'eetti kunomaa hin fakkaatu. Garuu wanti sirriitti qalbeeffatamuu qabu rakkoon qonnaan bulaa har'aa xaa'oo dhabee rakkatu kun bara dhufu mana nama hundaa akka lixu beekuudha. Dhiyeessiin qonnaa xaa'oo fi sanyii filatamaan akka qonnaan bulaa hundaaf qixa hin dhiyaanne mootummaan Itoophiyaa itti yaadee hojjetaa kan jiruu fi hojii isaa kana ammoo galtee siyaasaaf itti fayyadamaa jiraachuu isaa kan wallama falmisiisu ta'uu hin qabu. Agarsiistuu kanaaf ammoo kan sirna kana hin deeggare jiilchee bulchuuf horii jalaa qalachuu, qabeenya isaa gubuu, ilmaan isaa jumlaan ajjeesuu ragaa qabatamaatu jira. Waldaaleen hojii gamtaa dhiyeessii xaa'oo fi sanyii filatamaa akka raabsaniif diriirfaman caasaa sirna bilxiginnaa waliin hatanii isaanis qarshii guurrachaa jiru. Maqaa galii gibiraa jedhuun qabeenyaa fi qarshii uummatarraa funaanamee xaa'oo bitamuun kan gara biyyaatti seename kaadiree fi hattoonni mootummaa abbaa irree kontorbaandiitti jijjiiruun galii dhuunfaa isaanii taasifatanii ittiin duroomaa jiru. Gama biraatiin saamichi maqaa waraana bilisummaa Oromootiin qonnaan bultoota jiruu fooyyee qabanii fi namoota adda addaa ukkaamsuun saamaa jiran kan dursamee karoorfamedha. Adeemsa akkasii waggaa 4 dura kan karoorfamee hojiitti hiikame turedha. Kitaaba qabsoo butame jedhu keessatti waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf yookiin dadhabsiisuuf akkasumas uummata Oromoo keessatti jibbisiisuuf kan waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu qaamota nageenyaa adda addaa irraa ijaaruun bobbaasuun fardii akka ta'e himameera. Kanaaf saamichi yeroo ammaa gola Oromiyaa iddoo garaa garaa keessatti ta'aa jiru
dursamee barreeffameera. Nama nu dhaga'utu dhibee malees dursinee himneerra. Ammas quba qabaadhaa jechuutti jirra. Torbanuma kana keessa xaa'oon konkolaataan 2 kuntaalli 160 seeraan ala godina Shawaa Lixaa irraa ka'ee gara naannoo Amaaraatti geeffamaa osoo jiru magaalaa Buraayyuutti to'atame qaama eenyuun akka raawwatame baruun wallama hin gaafachiisu. Guutuu golee Oromiyaa keessatti qonnaan bulaan xaa'oo dhabee waqtiin facaasaa jala darbaa jira. Garuu kaadireen kan ilmaan isaan keessaa dhalatanii bahaniif illee naatoo kan hin qabne bifa kontorbaandii fakkeessuun beekaa uummanni Oromoo akka beelaan dhumuuf gara naannoo biraatti fe'anii dabarsaa jiraachuu isaaniif taateen Buraayyuu kun ragaa guddaadha. Taateen akkasii iddoo hedduutti raawwatamaa jiraatus gaafa adoolessa 19 bara 2023 godina Jimmaa aanaa Oomoo Beeyyamitti kan ta'e mee isin biraan hageenyu. Mootummaan Bilxiginnaa hanqina xaa'oo mudate furuun qonnaan bultootaaf dhiyeessuu caalaa kaabinootaa fi kaadroota isaas bobbaasee ittiin duroomsaa jira. Haaluma kanaan godina Jimmaa aanaa Oomoo Beeyyam ganda biloo Abbayyootaa iddoo addaa Qacamaa jedhamu keessatti mootummaan Bilxiginnaa xaa'oo uummata dhoowwatee mankuusaa keessa kaa'ee ture milishaa fi kaabinoonni aanaa qindoominaan cabsuun saaman. Saamicha kana halkan kan raawwatan humnoota Bilxiginnaa yoo ta'u waan hawaasni naannichaa raawwatetti fakkeessuun yeroo ammaa kanatti uummata naannichaa walitti qabuun gidirsaa jiru. Isaan kana akka fakkeenyaatti tuqne malee kaan leenjii milishummaa fudhattan malee shanee of keessaa baaftan malee gaachana sirnaa yoo leenjitan malee waan meeqa jechuun xaa'oo faayidaa siyaasaaf oolfachaa kan jiru mootummaan Bilxiginnaa Oromiyaa keessatti haala ulfaataan qonnaan bultoota Oromoo dararuu irratti argama. Jeequmsi siyaasaa Itoophiyaa keessatti daran babal'achuu irraa kan ka'e hanqinni baajetaa akka namaan mudateera. Hanqina kana guuttachuuf biyyootaa fi dhaabbilee alaa irraa deeggarsa akka hin arganneef ammoo hariiroon mootummaan abbaa irree kun qaamolee kanneen wajjin qabu garmalee laaffachuun rakkoo keessa isa galcheera. Keessattuu mootummaa Itoophiyaa dhiyeessii xaa'oo kana bifa deeggarsaan osoo fidee uummataaf raabsuu qabu ilmaan hiyyeessaa irraa humnaan qarshii funaanuun meeshaalee waraanaa gurguddoo gatii qaaliin bituun uummata nagaa hiraarsaa jiraachuutu beekama. Sirna atseewwanii deebisuun akka sirna mootii gonfoo duraanitti biyyatti geggeessuu kan barbaadu Abiyyi Ahmad waa'ee xaa'oo paarlaamaa irratti ennaa gaafatamu xaa'oo nuti hin oomishnu alaabinnee galchina. Rakkoo gabaa nu mudatetu jira. Rakkoo kana furree waliigaltee kontiraataa gooneerra. Yoo turellee bitamee ka'aa jira. Turtii xiqqoon booda ni gaha jennee eegna. Buufanni Jibuutii jiru imbaasiin keenya ministeerri dhimma alaa fi ministeerri qonnaa hojii dursa kennanii fi hojjechaa jiranidha. Milkeessuufis tattaaffiin ni godhama jechuun irra dibaan bira kuteera. Yaa'ii caffee Oromiyaa torban tokko dura geggeeffame irratti kan gaafataman pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa xaa'oo bituuf karoorfanne harka 4 keessaa harka tokko qofaatu nu qaqqabe. Isa nu qaqqabe ammoo daballi gatii tokko malee hawaasaaf raabsaa jira jechuun uummata Oromoo hunda sobaniiru. Kanaaf waa'ee xaa'oo ilaalchisee ilmaan Oromoo keessaa fi ala jiran mootummaa abbaa irree kana dura dhaabbachuudhaan dhaabbilee idil addunyaa bakkeewwan adda addaatti argamanitti himuun dhiibbaa yoo uumuu baatan lola guutummaa biyyattii keessatti adeemsifamaa jiruun cinatti beela kana ida'uun duguuggaa sanyii uummata keenya irratti raawwatamaa jiraachuun isaa waan hin oolle ta'uu asumaan isin hubachiisa. Qophii keenya keessoo Oromiyaa torban kanaa goolamna. Qopheessuudhaan kan isiniif dhiyeesse an Amaanu'eel Laggaa, ogeessi suur sagalee ammoo Natsaannet Abarraa ture. Torban qophii keenya keessoo Oromiyaatiin aga walitti deebinutti torban kun torban gaarii isiniif haa ta'u. Sona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si ana yeroon ulfina kee galchuu siyaa bifa mootii dukkanaa sona jireenyaa
gammachuu kan keessi achi si ana yeroon ulfina kee galchuu siyaa Oromiyaa siyaa biyya tiyyaa siyaa Oromiyaa siyaa biyya tiyyaa. Ammattee singarree arjooma kee maleessa iddoo keerraa si dhabe iddoo si fi maleessa arjaan harka kameetti dugdaadha kobeessa dachii badhaadha kuufa godoo ilmaan hiyyeessa barabaraaf 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 kabaja keef ulfina keef nuti ilmaan kee jiraan hin iraartu isheen hoytu sichi ilmaan kee jira biyya taate birruu Oromiyaa biyya bishee garbaa Oromiyaa biyya lemoo qilxuu Oromiyaa biyya alii birraa Oromiyaa. Ifamooti dukkanaa soona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si ana yeroon ulfina kee galchuu siyaa ifamooti dukkanaa soona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si ana yeroon ulfina kee galchuu siyaa Oromiyaa siyaa biyya tiyyaa siyaa Oromiyaa siyaa biyya tiyyaa. Dirree galmee seenaa godhan babaabilee abdii Afrikaanota wiirtuu malkaa gurraalee gadaan kee gubanii samiirraa mul'ata hojii ardiilee torba biyyaayyuu hayyoota barabaraaf 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 kabaja keef ulfina keef nuti ilmaan kee jiraan hin iraartu isheen hoytu sichi ilmaan kee jira biyya jaallee nadii Oromiyaa biyya ilee fidaa Oromiyaa.